Wani karraa qalatee illee ta'e akka inni bitee bakka deebisuuf murteessa warri aadaa. Hagam walii respect gootu isin isaan. Oromoo isa kaleessa amma haasa'aa jirru kana leellisnee ittiin jiraannu. Salaala akkam jirti qe'een warra salaalee maal bakka. Bafunyoo funaannee ofumaa of sakaalee. Namoota haga amma abukaattoo dhaabbattee fi sitta dhufan dhimmoota akka ati isaaniif qabattu maamiloonni qabatanii sittaan dhufan keessaa hedduu si gaddisiise yookiin immoo hedduu si gaddisiisee ofirraa deebiste yookiin immoo ergatti seente immoo utuma keessa seenuu dhabeettu yaadattu qaddatan. Waliin ta'uu weellistu. Aartiin kennaadha. Ogummaan aartiitii fi ogummaan seeraa ati qabdu akkamitti waliin sii deeme akkamitti hubattee wal faana deemsaa jirtu. Haala saniin ibsuu barbaada. Fakkeenyaaf lafan dhaabbannetti dhaddachi ni dhugaa. Anniisaa kooffii xufaanan deemamu gaa'edha. Namni tokko kan inni yakkamaadha jedhamu bu'uuraalee himannaa keessatti isa kam kan darbii sadarkaa kamirra gahee yakkamaa jedhama. Mana murtii aanaa manni murtii aadaa sun keessa jiru san jechuudha. Mana murtii aadaatti ergeet manni murtii aadaa idilee manni murtii aanaa suni mana murtii aanaatu raawwachiisaa jechuudha.